duuta politikeenya kun baay'ee tokko na qubee jira dhugaan siin jedha irra deddeebiidhaan aanaa san keessatti aanaa jaldu keessatti yeroo baay'ee shamarran keenya biyya hambaa keessatti maaliif akka dhuman hin beeku sheeri godhaa biitii godhaa hundi keessan politikeenya mun nabsu ishee amaaru guyyaa tokko bilbila madaamii ta'een beekani naa bilbiltee akkanatti mana qayyaree yaaddeen yoo nabbadinaan jette. Garuu simbona ko kan ni jaan jedhetti madaamiin kooyi akkasittiin na sodaachisaa jirti sodaadhee jedhu tokkos oduun jira dhugumaan. Lakki mana madaamii duraan turte san irratti oomtuun jiru madaamii shiitu haasofsiisee ani turte masarachaamu qaba yoo bilbila kiyyarra akka ishii wajjiniin illee haasaa turre wanna waliin haasofnullee abbaa manaa shiitu wajjiniin illee nan qabaan hundumaayyuu mana sanitti balaa isaarra irratti wal lolan kafanni goggobuu dideetteeti niitiin na rukutte naan jette maaliif rukutti ijoolletti maddu baaqaa hin jedheeni. Achumaan jidduma kana keessatti bakka biroon deemettee sagalee lafa naa goote ergasii deebisee dawwallaan bilbilli ishiin hojjetu inni hojii tokko bichaadha. Okay, jireenya lakkoofsa obboleettii ergee mucaan? Naa erge yeroo lammatan dawwalee fi naa ergee ni baasaan jira naan jedha. Nogara kimichaan janja walitti bejoole. Mucaan wanti naasaa jiru jaarjee waliidhaan lakkoofsa bakka na kennu jaalee shinaan jedhu. Ofina kinke. Kopilingi share goda warra zala kunne. Share goda. Wayo kichoko. Nair kimi bilbila kiyate shi simbone. Guddata bilbila shena ergami anida buda binjiramo musharifan jira. Bilbila ba manasa ega fashion dandana. Bolesa ega jira mitari ni jara kana jiro mo obsaan tokko jala kana raawwachiifte inni kaleessuma dubbii wal gadi dhaarture dubbii isaan nu galuu deem kaleessa kaase akka nu damma silkuma boleetti irraa nu fuudha jala kana rakko abbaa manaa wajjin walitti buutee qabdi abbaa manaa akka jettani ragaa qabatamaa osoo hin qabaatin akkanatti dhugaa shirree baasuun hin danda'amu waan ta'eefuu obsa godhadha. Ani walitti naraarta ture kinoo inni bilbila isaatillee nan qabaan. No, bir ammas tana dhugaan jirtu kan baramtu yoo marammaraan geeffame malee takka baramuu hin danda'amu bar. Yaa qorannoodha wanti kamii qorannoodha ashaaraa irratti hin beekamu rakkoon qabu. Ofiinis of ajjeestu namni sajjeesu ceesin argame malee. Seerri biyya kanaa bakka itti xinqaareedhaan jira namni akkasumaan haadhamu. Kala kami ni yudu. Jiro, gadin buati yobsan olgashime. Yobsan kos olgash. Garuu kanaara baay'ee. Rakkoon qabu koi. Sila kanaaf iyyuu lakkoofsa shimirga Mijeetti maqaa ishee wal qixxeessee fakkaate. yoo ta'e wal bira dhaabballee kan ta'e. Awi. Sena waya wi abbaan tokko dubbisa. Waya sena dawwal. Yobsan. Sena dawwaliif ni siyerge. Guddisini barreessan ture mana garee mana isini jirtuun keessan nagaadha. Akka fayyaadaati. Jira galata waaqayyo fayyaadha miti. Nagaa. Baga jiraattanii. Haala amma haasamaa jiru haala haasamaa jiru amma haala isaan haasaa jiranii kanaa miti hin mallattoofne wanti mallattaa'e hin qabu hin jiru. Okay, achi jirtaati? Asin jira amma akkoo baree ejensii dura Abudaayitti ergame Abudaa birraa Zeebiyaa irraa Suskeedamaatti as deebi'ee birmaaraaf Abudaa deemee ture beektaa. Okay, waliin jirta kaatis? Biraaziliin na bukkee jira asii beektaa. Okay. Wanti mallattaa'e hin jiru mallattaa'e hin jiru yaada mallattaa'eedhaan yoo odeessu malee wanti booda finoo galtee minaamis jedhames hin jiru gammaatti jechaadha. Wanti gaafatamee nuti amma kan barbaannis kan nu barbaannu amma riizaaltiin bahutti riizaaltii kana amma itti amantanitti akka hin mallatteessine reefis akka hin galle. Bakka bu'ummaan dhufeera. Bakka bu'ummaan kennameera. Bakka bu'ummaan kennamee mirmaraan geggeeffamee ture namoota Abudaabitti. Abudaa birraa raasa keematti as deebi'eera.
Okay, ijoolleen achi jirtan kiyyoodhaan amma miidhaa kana fooloo godhadhaati. Silkii isaa fudhadhaa. Qaamaan fooloo godhadhaati. Yoobsanii amma yuunitii godhadhaati wal gargaara. Waan wal bira dhaabachuu qabdanii wal bira dhaabadhaa. Wanti nuti jenne guddee kan nu gaafatame maallaqa gaafatame. Okay. Erga mirnamaa marmaraanii mucaayittiin amma bakki bu'ummaan kennameera bakka nama bakka bu'ummaa sana kennamee fi riippoortiitiin ragaan hundi qulqullaa'aan kennama. Okay. Maallaqadha kan gaafatame beekama. Guddee beekama maallaqa gaafatanii turanii. Maallaqa ammaalis hin gaafatan. Biyya erguuf biyyatti deebisuuf maallaqa gaafatame beekama. Mana madaamitti duute miti moo maali? Mana madaamitti turteeti mana madaamiti madaamiin sun ta'uu fidannaan baatee gara biraatti deebite beektaa. Waraqaa isin hojjenneef waraqaan hin hojjetamneef beektaa. Biraa iddoo kamitti duute asuma gubbaarratti ifa walii gochaa deemaa karaa sanaan illee wal gargaarra boru waan dura ga'uun beeknu waan qulqulluu san kamitti duute. Mucayyoon kan ishiin duute dura Abudaabii turte. Abudaabii irraa deebiteeti raasas keemaan waannoo kana turte raasas keematti turte. Kan ishiin duute asumatti raasas keematti kan ishiin baddalamte. Okay. Yaa'u qorannoodhumaaf Abudaabiitti deebi'ee amma malee. Raasas keemaa mana madaamii. Mana madaamitti baddalamte kan ishiin baddalamte mana madaamitti. Mana madaamitti baddalamtee Waraqatan qabdu. waraqatan hojjenneef. Waraqaan dura bakki ishiin dura turte hojjechuu fidan bakki duraatti turte hojjetanii fi itti ta'uu fidannaan baatee turte. Sababiinuma kanarraan kan ka'e kun hin hojjetamneef waraqaanii immoo sababiinuma kanaaf maallaqa gaafatame. Waan ishiin ittiin duute beekameera moo ragaa argattaniittu isin viidiyoo? Rizaaltiin amma Meeqoo xiqqoo gaafii gaafadha. Dhiifama guddee gaafiin gaafadha. Obsa akkan jirta. Yaa obsa. Fayyaadha. Hayyee gaafii si gaafadha suutatti mucayyoon kan duute yoomidha. Mucayyoon kan duute qidaamee duute turte. Torbee guutuu turte. Qidaamee. Hayyee. Okay. Mucayyoon erga dhufte biyyarraa ji'a meeqa? Kiyyoo maayikii qabadha waan maayikiin qaban. Mucayyoon erga dhufte ji'a shan kan hin caaledha mucayyoon kan erga dhufte jechaadhaas erga dhufte. Okay. Mana duraa ji'a meeqa hojjette? Mana duraa kan isin hojjette ji'a sadii hojjettee baatee turte jechuudha. Mana sana achi hojjette ta'uu fidee haalli ta'uu fidannaan baatee turte mana jijjiirrattee erga mana jijjiirrattee booda bilbila reefu irraa fudhanii turanii bilbila illee argachuu hin dandeenye. Ishee bilbila kan irraa fuudhu kun bilbila kan irraa fuudhe madaamidha moo biiroodha? Warra biiroota irraa fuudhe madaamii irraa fuudhe. Qarshii ji'a sadii hojjette biiroota irraa fuudhe immoo ergattee jirti. Biirootu qarshii sanallee hin kennineef qarshii kan ji'a lamaallee dhorkatanii turanii. Ishee biiroo sana hoo beektuus? Biiroon sun biiroo Itoophiyaadha ture. Biiroon isaanii bilbila irraa kaasuu didanii bilbila beektaa? Biiroo hin qabdanii miti? Bilbila hin jiraa miti harka? Hayyee kun ola guddataan hin jiraa jireenyaan biyya jiraa hin sirreessitu maatii kecha wajjiniini warra biyya jiru wajjiniin. Ishi ergaa maadaamii addisii tana bira galtee immoo ji'a meeqa? Ji'a tokko moo ji'a lama? Yaa ji'a lama hin guunne erga madaamisa kana bukkee dhuftee ji'a lama hin guunne jirtu. Dhageechanii jireenya gaafiin gaafachaa jiru kana sirriitti qabadha. Isa amma as keessatti haasa'amaa turee fi inni amma mucaan kun haasa'aa jiru keenyaa deebisaa turu sirriitti qayyabadha. Sirriitti dhaggeeffadha. Anama mallatteessitee fudhattee. Okay. Fachu qoy. Okay. Laa guddee mallatteessitee fuutii bar madaamiin ishiin lammataatis mallatteessitee fuutii. Laali amma wayya obsaan kanas gaafadhu. Mucayyoon mana dura hojjettee ji'a sadii hojjettee hiqaamanii
irraa hojjetamuun dirqama. Garuu yoo biyyarraa dhufte ji'a lama viizaa firiitu jira. Ji'a tokko san keessatti hin hojjechiistuu fi hin beeku. Maadaamiin tokko dafeetu irraa hojjechiisa. Kun immoo dafee hin hojjechiisu. Isheen lammataa kun hoo hojjechiistee fi jirti qaama. Warri lammaffaa kun qaama hin hojjetamneef. Kan duraa hojjetamee miti? Qaama hin hojjetamneef sababii kanadha. Kan duraa manni duraa qaamaan hojjetameef ture. Sababii hojiin hin taaneef kan ishiin baatee turte manichaa erga baatee booda baddee baatee turte. Laali obsan dhaggeeffadhu qaama asitti iddoo amma duraa sanitti qaamni erga hojjetamee akkam beekutti jechuudha. Maadaamiin addisii fudhattu tuni qaama waliif fudhatti birriin kaffaltiif warra qaama irra hojjechiisa sana kaanseeleeshinii mana sanii baatee kennituuf malee kara biraa deemtee hojjechuu hin dandeessu. Tokko. Amma immoo ani kanan jechuu barbaadu obsaa daarektii bilbilee fi gaafadhe reeffa iddootti ture galanaan jedhe. Reeffi kun gaafa galuu farramamee immoo farramamnaanuu wajji ture galti jechaa jiru. Maal jechuudha? Ayi lakki reeffi wanta hojjaa dura galeedhame hin jiru. Deebi'a guyyaa siin waamni siin barbaanni dhuftu jedhan malee wanta hojjaa duraatti hidhame hin jiru. Okay. Wanti hojjaa amma laali wanti birri Yobsan. Oye. Certo. Magari Ayah galata waaqa. wifi yaa tunan qabne wifi leesi. Natti fakkaate. Wifi kee anatti fakkaate. Ayyam nan qabu. Ittaasame. Eeyya qoyi obsaa amma micayyoon teechanii akkasiin gootanii waraqaan qulqulluun mana yaalatti yoo dhufee fi dhakaffaramtee karaa Itoophiyaa reeffa galchuu dandeechuu ishiitti gaafatamu waan ta'eef waan qulqulluu ta'e tokko jarri biiroo sun irratti kataatuluu qabu bar jarri mana sana galchan akkamitti akka duute. Eeyyan ka amma laali seenaa bakkee kanatti obsanii kanan jechuu barbaadulleeni birrii kun hojii alamaa biraa qabdimi naggasaa galfamee nam tokko yookiin kiyyoo yookiin abbaan ta'e bu'ame. Ilaalaan jarri biiroo sun hawwi gaafa mana biraa dalaganii ba'an maallaqa irraa qaban irraa fuudhanii hanga ishiin ji'a guutteetu madaamiin sun qaama hojjechiiftutti maallaqa mucoo kana biratti qabu isaan jechaadha. Maaliif yoo hajji baatee baddi jedhaniitidha maallaqa ishee biratti qabu malee hin kennaniif. Amma qaamaan hojjetamuufitti jechaadha. Sirriidha Saara. Sirri seenaa. Kanaafuu biratti qabu isaan maallaqa mucoo sana jarri biiroo jechaadha. Ani amma kanan barbaadu laali lubbu waama biiroo kanaatu biiroon kunuu boruuf rakkina qabaate rakkina qabaachuu baate hacha qoy. Amma waa'ee qoy kutte. jecha lamaa asitti amma jara lamaanii walitti fidaasnetti. Obsaa fi yoo obsan. Obsaan kun obboleessa mucattiiti. Naagal abaju inni kun hojjaa duraa galti jedhee. Mijaa yoobsaan immoo wanti qulqullaa'ee hin jiru wanti guyyaa isin galtu hin beekamne jedhe. Obsaan akkamitti dafinoo akka isin galtu akka hojjaa dura galtu. Naa bilbiltee turte amma naa bilbiltee jireenya. Maal siin jette iyyuu si bilbile yoobsaan achi hin jiru wal bira hin jiranii. Yoobsaan jiraatu hin jiru miti. Mee yoobsaan. Oye. Mee wajjin naasaa obsaa wajjin naasaa eebee ati jettee finanii jedha addaani. Ishiin hojjaa duraa galti naan jetteedha akkoo. Naa bilbiltee turte amma. Eshi obsaa hosii bilbiltu kana waraqaa ragaanaa dhufe jetti moo ganaa mana yaalaa seessisaa jirti. Reeffi hin barbara yaalaa hin jiru hin bari hin baasii jira hin bara reeffa hin baasii jira. Achi hojjaa duraatti ga'uun murtiidha nama hojjaa kana sanan jenne hojjaa duraa asitti ga'uu dandeessi. Lakkoofsa kee daariktii naa kenniiti siifan dawwala naan jette. Akkasuma goonee waa'ee kanarratti biqilaa bira qulqulleeffachuu fi hawwii hojjaa duraa Anis ta'u hojjaa duraa asitti baasa. Ayyee lakkoofsa ishiin abarreetti jireenya amma dhiisa amma obsaa dhiisime.
gara sooleeshinii isaatti deemna amma. Bakka isaamma lakkoofsa mijattii kenni hawwinaaf inni turreechi jirti waan taateef. Yaa obsa No, amma la akka gootu nuti maatiitu nu bilbila. Na maatiitu nu bilbila ishii miti. Ataka nuti biyya keessa jirra waan taaneef jechuudha. Hawwiin isin bira jirti waan taateefi hawwiidhaaf silkii mijattii laadhuu fi haa bilbiltuu waan sin gargaaruu qabdullee namoota sin gargaaranitti haa kennitu isin bilbila. hawwi si ergeera shi. Amma jireenya maal jedheen gaafadhaa gaafachaa qoy jireenya maalan gaafadhaa hayyee ashee maaltu godhamee riizaaltii godhataniitu guyyaa kam galareefi wanti isin bira ga'e maalidha ragaa mana yaalaa argattanii kan waajjira poolisii argattanii wanti beektan maaltu jira yoom mallatteessitan moo yoom gaggeessitu reeffattaan. Hayyee jireenya lakkoofsatti naa kennite lakkoofsa Itoophiyaati kan micootiti. Micooti lakkoofsa Itoophiyaa miti lakki. La lakkoofsa Itoophiyaati kun duwwaa sagal 65 Dubaay 65 irraan ka'u koodiin 5 irraa ka'a sirreessa. Obsaa bilbila daaraktii ishee yoo qabaatte naa kenna. WhatsApp irratti barreechi obsa. Hayyee okay qonna. Dubbadhu seenaa dubbadhu mee dubbadhu. Dubbadhaa waan dubbachuu barbaadu. Ela maal ture beektu amma hundumti keenya ala ijoollee dubbiin kuni namatu hin beeku malee ulfaachuu danda'a. Maaliifi tokko mucaan kun birrii gaafatanii inni sun ookoo hawwi. Yaalaal kunoo isuma kan birrii kanarraa dubbachuu barbaadan namni mana maadaamititti du'ee birrii wanti gaafachiisu hin jiru. Sababni isaa isan baruu barbaadee baaru dubbadhu. Kanaafi eeyolle birriini iddootti birrii gaafatu amma fakkeenyaafi mucaa isheen kuni birrii irratti biiroon dirqama isaa itti ejjete as deemee achi deemee dirqama isaa biiroon gasha kana. Maaliifi waliigaltee kan ji'a sadiin booda sana mallatteessine waan ta'eef biiroon itti gaafatamummaa mataasaa fudhateetu iyyuu ofitti deebisee as gasha malee iddootti birrii ijoollee kana gaafatan isin qaban. Madaamiin iyyuu mallatteessitee fudhattee jiraattees jiraachuu baattees waan ishii gaafachiisu. Bakka dirqamadha. Amma eejensiin guddee maal jedhe namichi inni sun ofiisaa daawwalee yoollee warri biiroo irraa kutuu baatanii aan ofii koon birrii kootiin kutee gashan jenne. Akkasii amma se eegaa jirra. Biiroon hin kaffalu hoote madaamiin waggaa ishiin keenya hin barbaadu hin kaffalu tikkeettiin kutuu hootte aan ofii koon kutee too galcha biyyatteedha. Bakka kunoo kanadha malee kan mucaa waliin gada boossu sana waliin gadaaniif guddataa dhaqne sun. Maaliifi yoollee warri biiroo madaamiin suni dirqamaan hin kaffaluu jettee yoo ishin jette birrii mataa kootiin kutee Itoophiyaatti deebisee gashaadhe inni. Maaliifi imbaasii isaati waan ta'eef dirqama isaati waan ta'eef amma sagal daawwala maaliifi waan argeef waan miidiyaa irratti of argeef. Kanaaf ammas rakkoon qabu nuti amma imbaasii Dubaay koo bilbilamee gaafachuu hin danda'ama. Silkiin imbaasii hin jiran Dubaay koo. Kanaafiyyuu immoo wanti ta'uu qabu biiroo yoollee dubbiin cime biiroo asirraa ka'ee biiroon asii akkamitti akka erge. Dubaay biiroon hin jiru jara nama maal taatanii eggawutti deemteen talli nama dhuunfaat erge. Nama dhuunfaa? Annaa biiroon hin jiru Dubaay biiroon ergu hin jiru. Nagge Dubaay keessa biiroon kamiyyuu eggawatteedha siif galee kireeffataniiti kan hojjetan warri irraa sarfeema. Innaa ejensii of danda'e miti Dubaay keessa biiroon jiru. Dubaaytu seera cimaa malee biiroon Dubaay keessa Araboota caala kan nu ajjeesaa jiru biiroo Dubaay keessatti argamtu. Biiroon ishee dhaabbatu hin jiru. Warra ijoollee guuranii achi keessan kun ammatti gaafatuma mataa isaanii qaban jechaadha. Adeemna dhibbaatiin qabata dubbii kana waan ta'eef madaamin shiifa ayidii hojjechiistes waraqaan ishee hojjetames dhiises farramtee hanga fuutetti dirqama isheeti kuttee mucayyoo galchuun reenfa mucaa kanaa galchuun dirqamadha. Gin dubbii ijoon isa taane reenfa mucayyoo kanaa marammaramee maaliin akka duute
ragaa isaa argamuu qaba jechuudha. Dhugummaa mucayyoo kanaa ifa ta'uu qaba. Kanaafuu egaa nuti amma fakkeenyaaf warri bakka bu'ummaa fudhate kun namoonni mucayyotti nama bakka bu'ummaa fudhatte kun bakka bu'ummaa ishee kennameera dhaqxee bakka bu'ummaa sana mallatteessitee biiroodhaan fudhannee ishiin amma bakka bu'ummaa sana ishee biraan ishee harkaan geenye. Maatiin intalli maatiidha waan taateefi qaxxituma maatiidha kenne. Ishiinis fira akkoo obbolatti olii oolu intala. Maatii Waaqayyoo ammoo obboleetti osoo hin taane maatii gaafadheen ture mucayyoo wanti isheen mallatteessite hin jiru. Gaafanne amma sammee mallatteessinee deebisaanis dhuguma. Kanaadha. Kanaafiyyuu wanti mallattaa hin jiru haaluma duraarra waan jiraniif. Nuti kan barbaannu wanta qulqullaa'aa yoo argatte ragaa yoo argatte malee akka mallatteessineedha wanti biraan jiru. Ragaa yoo argame kootu mallatteessii jedhamti. Kenna. Ni godha. Abeet. Bakka nagaan dhuftee ati eessa jirta? Ani Joordaan keessa jira. Okay. Galatoon erga Joordaan jiraatte jechuun yoo Dubaay jiraatte maatiitti bilbiltanii hanga maatii cannaqxanii ragaa isheen obboleetti kana yoo gargaarte maal ta'a jechuu barbaadee si galee dhiifama. Rakkoon qabu dhiifaman qabanaaf obboleettidha mucayyoo wanti. Kanaaf immoo obboleettii ishee sanaa seeraan akka isheen qorata. Amma obsanis suni seeraan haasa'e ilaala. Obsaan immoo itti ture qabdi jedhee namni tokko gaafa aduu kana galu akka tikkeettiin kutamee akka waan hunduu xumurametti isin galee kan qabanne. Amma immoo yoo obsanii waa baay'ee dubbatee jira isin galee. Baay'ee nama gaddisiisa Dubaay keessatti jira. Ooshin biizii ta'uu baatte yookaan yaada kaasaan jirtu bilbila eemuun bilbilee fi garuu ollaa irra jirti. Dubbadha. Keenyas caarradhu keenya kana. Obboloota koo waa'ee birrii soggaa gaafatan irratti obboleettiin keenya kun sababa birriin hoggaa kennamu bakka kamittiyyuu kan arginu mana madaamitti duute waan ta'eefiyyuu madaamiin kun itti gaafatamummaa guddaa waan qabduuf sababa isheen duute irraa kan ka'e irratti madaamitu gashuu qaba malee isiis immoo nuti yoo itti gaafatamummaas nuti sinii qabna. Obboleettiin keenya kun dirqama birrii barbaachisa yoo ta'e nuti biyya biraa osoo jiraanne isaanis immoo galfachuu dandeenya siniin jechuu barbaada. Wantichi amma qulqullaa'ee wanti beekamu jira taanaan ijoolleen iyyuu warri intalli amma jirtu kuni dhuguma wantichi maallaqa hin gaafachiisa yoo ta'e gadi baatee dubbatti waan taate maatiitti isin himti waan taateef rakkoon qabu gaafa sana gargaarsa barbaachisa taanaan gargaarsa maallaqaa yeroo sana godhu. Ayyesh. Akkasii ammaaf garuu waan hin beekamne irratti maallaqa nu barbaachise an jedhamu nutti hin fakkaanne inni qulqulleeffanna rakkoon qabu. Wanti riizaaltiin hin baane galfadhaa reeffayyuu hin jedhamne akkamitti maallaqni barbaaduun beekamu barbaachisuun isaa maal hin beekame. أهم شيء أقول لهم أنا بروح يقول لي حساسية لا تحطون دكتور وايد. Amma akka gootanii warri bilbiltanii fi mucoo bichaadhaan haasa'a. Mucoo yaada sirrii isinitti himtu kana jaala immoo hundumtuu yaada olii gadi namni amma baay'eetu yaada sitti yaada baay'isa waan ta'eef baay'ee rakkoodha. وبعد الحين دكتور. والله معك أنا بدون دياي بدون دياي. Okay. Mucayyoo dhuma wajjin haasofna. Already bilbila seenanis qabdii hawwanis qabdii isaan yaada qulqullaa'an nuu fidu waan ta'eef kanaaf inni guddaan riizaa maallaqa iddoo jedhu kanatti akkuma amma guddeen jedhe ijoollee waa'ee isaa irratti beekan baay'ee jira waan ta'eef maallaqni ganaadha. Waan sanyii baramne waan ta'eef hin hafa. Amma wanti barbaachisu maaliin duute sababni ishiin duute beekamuu qaba ragaan dhugaan argamuu qaba bakka waan akkasiiti. Isarratti hojjetamu namni mucayyoon kun immoo yoo tasa karraa tooftu ta'e jechuun yoo wallaal ta'e ijoolleen gargaaruu dandeessan immoo sappoortii godhaa dhaqaati yaada kennaafi akka ishiin bulchaa turre.
Koppiliinkii godha. Kanada guddaa inni guddaan ijoolleen keenya hoggaa waa uumame qofa hoggaa waa ta'e qofa as ba'uu irra tursanii wal jabeessuu tursanii wal bira dhaabbachuu kuni rakkoo guddaatu jira. Wal salphisuu malee hojiin keenya yeroo baay'ee wal salphisnaa isaa manna wal bira dhaabbadhaa mee dhiiroo wal jabeeffadhaa. Fuuloo wal taasifadhaa wal gaafadhaa eessa jirtaa eessan jira ijoollee biyya hambaa keessa jirtan irra deddeebi'e wanti kun waa'een dhimma keenyaa kun. Ji'a tokko keessatti reeffa nama meeqa galaa jira aanaan masanii jalli reeffa meeqa galaa jira maali kun sababi iddoo biraatti sana gabbaa jira wal jabeeffadhaa wal gaafadhaa. Hoolota giincii jaaltu shukutee ganda baratti bakka akkatti madadaa kan akkatti ol qabatee maal taanaan ijoolleen keenya guyyaa guyyaan kan dhuman. Gudde obsee beekta miti jiro obsee. Obsee amboo ishuma godhanyaa kee. Ada Sadiq Malik hina moot. Ishii Yordaan jirti miti? Laa maaf hin warri ishiin bira jirtu. Warri ishiin bira jirtu baasanii talatti gatanii. Obsee Salaalee moo? Obsee Amboo? Obsee Salaalee moo obsee Amboo ta'edha wanni ishii? Meeqa sana argine screenshot godhu. Obsa maal waan taaraa jira? Hawwi argee jira sagalee akka qabduu fi WhatsApp biraadhaan. Natti argine. Okay. WhatsAppidhaan sagalee WhatsAppidhaan moo imoodhaan? WhatsAppidha. Obsee mucaa Amboon beektu jiroo? Screenshot godhu hin argine. Hawwi. Hawwi. Dubbachaa jira. Okay, dubbachaa jira. Okay. Haasofsiisaa jirti obsa. Intina wallaa galchine midhaasni ya obsan. Eenyu sii galchu? Lakkoofsa tokko barreessi ya obsan. Yoo jiraatte. Okay, lakkoofsa biratti intina irratti ergimee bireedhaa kan erga jala kan ergimee. Maal siir? Kan boleetti. Qoame fachaa. Obsa. Jireenyaa kanatti amma na ergite. Qonjoo jedhame obsa WhatsAppiin ishii maqaan. Qonjoo Salaam. WhatsApp illee akkasuma garuu daaraktii bilbilaan immoo mee seenaa mokkori lal daaraktii siin barreessa keessan lakkoofsa ishee. Naakaasuu diddee nama jireenyaa na ergi. Laala kallattii naa kennanii jiranii keessanas si barreessa. Qoy. Kennas mokkoriyaatti isaanis nama mokkora irratti. Namni bira jiru eenyu obsa? Namni bira jiru. Illee naaf kenneshi. Laa nama tokkoof hin kennu dhaggeeffadhaa ijoollee dhaggeeffadhaa. Waan hundumaa addaan yoo axxaarraanii lakkoofsa ishii hin fudhanna garuu nu hundumti keenya bilbila fudhannee biizii goona jennaanii intalli hin dubbattu. Sinii galee seenaa siin barreechaa mokkori qoy jireenya siin barreechaa seenaa duwwaadha ergiif. Barreessi. Koppiliinkii godhamee warra jala jirtan kun daraa keessan. Ya obsan jirtaa jala. Isa torra yaada gaarii fi yaada bilchaataa dubbata kanaafanii. Namni kan maal taatu? Yoo jiraatti lakkoofsa tokko barreessi. Ya obsan yoo jiraatti lakkoofsa tokko barreessi. Ogeetti seenteetta keessatti. Hayyee akkamiin taate hayaa keessa nagaadha. Nagaadha waliin. Jirtu naguma. Nagaadha. Jira waaqayyo nagalatu dhufee dhufeensi ilaalee baalleedha.